Tokkummaa fi nageenya biyyaatiif miidiyaan waardiyyaa ta'ee hojjechuu qaba jedhan waajjira ministeera muummeetti gaafatamaan pirees sekreetariyaal obbo Nugusuu Xilaahuun. Qopheessummaa waajjira ministeera muummeetiin mariin gaazexeessitootaa fi dura buutota paartilee siyaasaa hirmaachisee Finfinnee galma Koomishinii Dinagdee Afrikaatti taa'amee jira. Hayimaanoot Kibabaw gabaasa dabalataa qabdi. Qopheessummaa waajjira ministeera muummeetiin mariin gaazexeessitootaa fi dura taa'ota paartilee siyaasaa hirmaachisee Finfinnee galma Koomishinii Gamtaa Afrikaatti taa'ame. Waltajjii kanarratti gaheen miidiyaa ijaarsa biyyaa keessatti cehumsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti gaheen miidiyaa maal fakkaataa maal tahuu qabaa akkasumas haala miidiyaa fi kallattii fuulduraa mata duree jedhu irratti barreeffamoonni mariif dhihaatanii jiru. Siyaasa Itoophiyaa keessatti gaheen miidiyaa maal fakkaata? Miidiyaan sirna ijaarsa dimokiraasii keessatti haala mijataa akkamiin uumuu danda'a mata duree jedhu irratti barreeffama kan dhiheessan hoogganaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Johar Mahammad haala qabatamaa miidiyaa Itoophiyaa garee miidiyaa mootummaa deeggaruun gabaasuu fi faallaa mootummaa gabaasuun laaluun ni danda'ama kan ja'an obbo Johar gareen lachuu hanqinaa fi cimina mataasaa qaba. Kanaan dura gama mootummaatiinis ta'e gama miidiyaatiin rakkoon turee jira. Wayita ammaa kana garuu dirreen dimokiraasii ballachaa dhufee jira. Kanaanis miidiyaaleen fayyadamoo tahanii jiru ja'an. የፖለቲካ ምህዳሩ በደንብ ነው የሰፋው ተለጥጧል ማለት በሚቻል መልኩ ድሬን ሲያሳ በለቴ ጅራ በለቹ ድሬ ሲያሳ ከነቲ እንደ ጫላ ሚዲያን ፈየደሜ ጅራ ድሬን ሲያሳ እጉ በለቱ ሚዲያን ሀላ ጃብሲሳ ቴን ጫራ ከነቲ ፈየደሜ ጅራ ከናፈሞ አከ ፈኬኛቲ ሚዲያ አለቱረን ብየ ኬሰ ገለኒ ሆጂ ኤገሉ ደንዳአኒ ጅሩ gaazexeessitootii fi hooggantoonni miidiyaa mana hidhaa turan ba'anii miidiyaa bananii jiru. Miidiyaa mootummaattis akkuma miidiyaa dhuunfaatti akka barbaadanitti hojjechuu dirree siyaasaa bal'atetti miidiyaan fayyadamuu isaa nutti agarsiisa. Ummanni fi mootummaanis dirree siyaasaa bal'ate kanatti haala akkamiin miidiyaatti fayyadamuu akka qabu hojimaanni diriiree hin jiru. Garuu miidiyaan waan ummata walitti buusurraa of to'achuu qaba ja'an obbo Johar. Gahee miidiyaa ijaarsa biyyaa keessatti mata duree jedhu irratti barreeffama kan dhiheessan ammoo isaatirraa Sisaay Ageenaa akka ja'anitti wayita ammaa kana jijjiirama Itoophiyaa keessatti argameen miidiyaan akka barbaadetti hojjechuu danda'ee jira ja'an. ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶን ተሰምቶን በማይታወቅ መልኩ ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት በከፍተኛ ደረጃ ተከፍቷል. ኢትዮጵያ keessatti dhagaamee bifa hin beekamneen yaaduu fi bilisaan ibsachuun mul'atee jira. Bilisummaan kun garuu gara daandii sirriin taanetti deemaa jira. Siyaasni nuuf isaan jedhu bakka jirutti biyya tasgabbaa'ee fi miidiyaa bilisaa ce'umsa dimokiraasii fiduun rakkisaadha. Ijaarsa biyyaatiif ogeeyyoonni miidiyaa itti gaafatamummaadhaan socho'uu akka qabaniis obbo Sisaay dubbatanii jiru. Haala miidiyaa fi kallattii fuulduraa mata duree jedhu irratti barreeffama kan dhiyeessan waajjira ministeera muummeerraa obbo Nugusuu Xilaahuun tokkummaa fi nageenya biyyaatiif miidiyaan waardiyaa ta'uu qabaa. Biyya ijaarra yoo jennee miidiyaan ijaarsa biyyaatiif ijaarsi biyyaa immoo guddina miidiyaatiif gahee guddaa qaba ja'an. ሁልጊዜ ሚዲያዎቻችን ሲሰሩ ሀገር በመገንባት ረገድ ያለን አስተዋጽኦ ምንድነው? yeroo hunda miidiyaaleen keenya wayita hojjetan ijaarsa biyyaa keessatti gaheen qabnu maali? Hojiin hojjennu biyya ijaaruu keessatti gahee maalii qaba jedhanii madaalaa deemuu qabu. Miidiyaaleen keenya jijjiirama kakaasanii jiru, ofis bilisoomsanii jiru. Miidiyaaleen keenya sadarkaadhaan amala isaaniitti irra jiru gamaggamaa kaa'uun deemsa jijjiiramaa keessatti gahee guddaa qabatanii jiru. Wayita ammaa kana gama miidiyaatiin wanni sirraa'u qabu akka jiru obbo Nugusuun dubbatanii jiru. የኃላፊነት ስሜት ማዳበር ከሚዲያዎቻችን በከፍተኛ ደረጃ የሚጠበቅበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። ሚዲያ irra miira itti gaafatummaa ol aanaa irraa eegamu irra jirra. karaa garaa garaatiin miidiyaan garee kiyyaa kan jedhuu fi aantummaa yeroo gabaasu ni mul'ata. Mata duree tokko irratti murtee fi gabaasa garaa garaa argaa jirra. Kana irraa of eeggachuu qabna. Hirmaattonni marii kanaatis barreeffamoota dhihaate irratti gaafii qaban kaasanii jiru. ሶስታችሁም ሚዲያ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚጫወተው ሮል ነው ስለ ሚዲያው isin sadanuu gahee miidiyaan Itoophiyaa keessatti taphachuu qabu haasoftan. Waan isin jettan kana miidiyaan akka taphatuuf eegumsa akkamiitu isa barbaachisa? ራሱን የቻለ ኢንዱስትሪ ነው። ሙያችን ደግሞ የራሱ የሆኑ ኢንዱስትሪ ኦፍ danda'eedha. Ogummaan keenya seera mataasaa qaba. Kanaaf
kophatti mari'achuu qabna. Yeroo mara kun ta'uu hin qabu. Kallattiidhaan namoota ogummaa laallatu faana mari'annee fala kaa'uu qabna. የህግ ከለላ በሌለበት የሚዲያ ሰራተኞች በየአቅጣጫ ሄደው eegumsi seeraa bakka hin jirretti ogeeyyonni miidiyaa bakka garaagaraa deemuun akkamiin bilisummaan hojjechuu danda'u? Dirqama ogummaa isaanii bahuu akkamiin danda'u? Gaafii hirmaattota biraa ka'eefis deebiin laatamee jira. ሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠል ሚዲያሌን biyya keenya ijaarsa sirna dimokiraasii fi jijjiirama argamaa jiru itti fufsiisuu fi irratti mari'achuu qabu. Kanarrattis namni hunduu mari'achuu qaba. Miidiyaaleenis dhimma miidiyaa irratti bilchinaan mari'achuun irratti waliigaluu qabu. Mariin gaggeeffamus cufaa ta'uu hin qabu. Ciminoota marii kanarratti argina itti fufsiisaa, hanqinoota marii kana keessatti argaman ammoo fooyyessaa deemuu irratti hojjechuu qabna. Kana malees gaafii fi yaada hirmaattota biraa ka'eef gara fuulduraatti falani keenya ja'an obbo Nugusuun biyyii fi uummanni mari'annuuf kan hunda keenyaati. Kanaaf jijjiirama eegalamee itti fufsiisuun gahee hunda keenyaati ja'an.